Akkam oltan ilmaan Oromoo nagaa fayyaa. Egaa kun Brim Media Networkidha. Ar'as dhimma gootota Oromoodha tokko isin biraan gahuu barbaadeetti. Akkuma beekamu gootonni ilmaan Oromoo qaqqaaliin du'a hin taane du'an, du'a isaaniin hin malle du'an. Isaanis fakkeenyaaf eebbisa addunyaa ajjeefame qabsaawwan Oromoodha kan yeroo san keessatti sagaleen isaa ilmaan Oromoo bakka hunda qabsoo isaaniitiif akka kakaan godhe magaalaa Finfinnee keessatti ajjeefame konkolaataatti hidhamee lafarra harkifame. Eenyuun akka ajjeefame hojii manaa isiniif haa ta'u. Baarootumsaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti wareegamee awwaalchisas akka hojii isaa osoo hin ta'in hafe. Eenyuun akka ajjeefame isiniif dhiisa. Jaalaggasaa Wagii lixa Oromiyaatti mataa keessa tumame hogganni qabsoo Oromoodha. Akka sareetti mataa keessa tumame irratti sirbame akka waan diina guddaa tokko ajjeesaniitti ajjeefame. Eenyuun akka ajjeefames hojii manaa isin haa ta'u. Jaalgishuu Jaarraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti wareegame awwaalchisaa akka gootummaa isaa osoo hin taane, duuti isaa akka gootummaa isaa osoo hin taane dirree qabsootti hafe. Eenyuun akka ajjeefame hojii manaa isin haa ta'u. Jaalguutamaa Hawaas gootummaa isaatii fi jagnummaa isaa kan diina yeroo arge itti fiigu malee irraan fiine, irraan dheessine. Waraanni isa wajjin bobba'e hagni tokko wareegamus kun achi biraa gara duubaa dheessuudhaan rasaasa takkatti hafteen of ajjeese. Duuti isaa akka gootummaa isaa osoo hin taane akkas taatee hafte. Waraanni gaafsan mootummaa keessaa itti ramadamee akka ajjeefamu godhe eenyu akka tahanis ifa galaadha. Hojii manaa isin haa ta'u. Jaalfalmattuu sabaa kan Yuunivarsiitii Finfinnee irraa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamtee bara 2009 TV Nation Keniyaatiin haasawaa goote. Amburraa fuudhamtee lixa Oromiyaatti mormirraa murame. Eenyuun akka ajjeefamte hojii manaa isin haa ta'u. Usmaayyoo Muusaas qabsoo Oromoo keessatti gootummaan sagalee isaa saniin uummata Oromoo kakaasee ittis hidhamee ittis dararamee boodarra ajjeefame. Eenyuun akka ajjeefame Jaalmaammoo Muzammilis qabsaawwan Oromoo yeroo bara dukkanaa san qabsoo Oromootiif gabbahee
ajjeefame duuti isaa akka gootaa osoo hin ta'in akkas taatee hafte. Egaa gootonni hedduu ilmaan Oromoodhaa qabsoo Oromootiif bahan akka gootummaa isaaniitii fi akka isaan Oromoof oolmaa oolaniin osoo hin ta'in akkuma torbee darbee qaaroo ija Oromoodhaa artistii fi falmataa mirga dhalamaa jaal Haacaaluu Hundeessaa rasaasa takkaan dabarsan ilmaan Oromoodhaa qaroo akkasii kana ajjeefamuu qofa osoo hin ta'in reeffi isas boqonnaa dhabe. Har'a qabsoon Oromoodhaa Oromoo gidduutti deebitee jirti fakkaatti. Kasi doorsisus kasi ajjeesuu fiigus eenyu akka tahee biyyoota alaa keessatti fakkeenyaaf namoota paartii warra bilisiginnaa deeggaran irratti tarkaanfiin fudhatamuu qaba kan jedhu kun tasumas waan hin fudhatamne abbaan waan fedhe deeggaruun mirga isaati. Egaa warra alaa kana keessatti tarkaanfiin irratti fudhatamuu qaba jedhamee dheekkamuu erga tahee kan biyya keessallee isinumatu tarkaanfii irra fudhatamee fudhachiise yookaan fudhate jechuudha ta'a jechuudha. Maaliif dubbii wal fakkaatti? Waan tokko tokko argaa jirra. Namoota namatti dhaadatanis argaa jirra. Dhaadannoolee gara garaatis argaa jirra jechuudha. Mirga dimokiraasii uuman waaqni yookaan rabbi namaa kenne ilmi namaa dantaa ofiitiif jecha nama hin fudhachiisu. Biyyeen isatti salphattu akkuma Haacaaluun jedhe namni waan itti amane mataa isaatii deeggaruu qaba malee waan ati naa deeggari naan jettu dirqii waan ati na goosiftu hin jiru jechuudha. Qabsoo bara 2008 yeroo jeneraal Kamaal Galchuu fi jeneraal Haayiluu Goonfaa Koroneel Abbabaa Garasuufaa mooraa diinaa cabsanii Eltiraa seenan waan isaan Eltiraa keessatti Oromoodhaan tahaa ture ni beeknaa jechuudha. Gaafsa warra itti dhiheenyan wajjiin hojjechaa ture keessaa nama tokkoon akka nama tokkotti akkamitti akka mooraa san keessaa bahanis beeyna. Har'as homa akkasii oofuuf namoota tokko tokko inuu argaa jirra kan tarkaanfiin xiqqoon taatus irratti fudhatamte biyyoota dhihaa keessattis argaa jirra jechuudha. Kun maal mul'isa? Waan haalamaa jiru kana ragaa ofitti ba'u mul'isa. Hayyuun qaroon Oromoodhaa abbaan qeerroo Oromoodhaa kan qabsoo Oromoo kan du'uuf dhidhiitattu lafaa kaase Jawhar Muhammad hidhamuun isaa hedduu takka akkuma Haacaaluun duuti isaa nu gaddisiisee imimmaan itti boonne manni keenya guutuun gadda ta'e san har'as hidhamuun Jawhar Muhammad guutuu keenyaaf gadda. Akkasumas hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kanneen mirga dhugaatiif falman jechuudha kanneen fakkeessiif dantaaf osoo hin ta'in sabaaf jedhanii falman nu laalessaa jechuudha nu dhukkubsa. Haa ta'u Oromoo argaa jirra. Sirni har'a biyya bulchu kunis dhaabni kee maal akka inni ta'e humna inni qabu dandeettii inni qabu qabeenya inni qabu guutuu beekaa jechuudha. Kanaaf si tuffate kanaaf nu tuffate. Kana hubatteet dhaaba jala hiriirtu hunda dhiibbaa irratti gootee tokkummaa isaatiif qofa yoo tumsiteen ala gabrummaanis jaalattus jibbitus garuu qabsoon nu gidduutti deebite tun haalli adeemsa amma biyya keessatti deemaa jiru isuma kaleessa bara 2008-9 mooraa qabsoo Oromoo
bifa inni itti hadoochee doomsee mogolee buusisaniin deemamaa jira jechuudha. Gandummaan, naannummaan, kutaan yeroo hiriira bahan homa hoggana tokkoon hogganaman, homa caasaa tokkoon caaseffaman, homa hegeree tokkoof dhaabatanii fi dantaa sabaa kabachiisuuf dhaabatan fakkaata. Dhugaa ofitti himuu dadhabuutu qabsoo Oromoo kana duubatti deebisee jechuudha. Wayita hiriirri xumurame namuu gara mana isaa gala, namuu kiisa dhaaba siyaasaa seenaa jechuudha. Qabsoon Oromoo immoo akkasitti galman geessu. Imaamataa fi kaayoo mataa isii qabaattee sagantaa fi hoggana waloo kan dhaaba saba kanaaf utubaa tahee wareegama qaalii kafalu malee kan kursiidhaaf wareegama kafaluun qabsoon Oromoo yeroo kamuu galma ga'uu hin dandeessu. Itti yaada gootonni keenya du'a hin duune du'anii darban kanneen nama maqaa dhahee miti kumaatamatu jira kan maqaa qabsoo Oromootiin bahanii hafanis gara fuulduratti bal'ina walitti deebinee walii ibsuu dandeenyaa jedha. Waan hordoftaniif galatoomaa. Dhiigni gootuwwan qabsoo Oromoo, dhiigni qaroo ija keenya Haacaaluu Hundeessaa yeroo dhihotti warra isa ajjeesisan ilmaan Oromoo duratti diina duratti ajjeefamanii yeroo garaan nu fayyu arguuf teessu.